Antooni Blinken kaleessa galgala yoo buufata xiyyaara Jomo Kenyaattaa ga'an barreessituu waajjira haajaa alaa Keenyaa Risheel Omaamoon simataman. Har'a ganamaanis Naayiroobiitti gaggeessitoota qaamolee hawaasaa adda addaa waliin kan mari'atan yoo ta'ani kanaanis dhimma diimokiraasii irratti xiyyeeffachuun yaada warra gaggeessitootaa kan duuka wal jijjiiruu waajjirri haajaa alaa Ameerikaa beeksisee jira. Blinken yoo kana diimokiraasiin amma rakkoo cimaa keessa jira jedhan. Kanaafis oduun sobaa babal'achuun siyaasni jeeqni itti baay'achuu fi sirni filannoo haqarraa fagaachuu fi kaan diimokiraasii quucarsaa jira jedhan. Qaamoleen kunis mirga namoomaa akka kabajamu hojii akka itti fufan gaafatanii hojii hagayyoonaa hojjetan jedhaniif ammoo galateeffatanii jiran Blinken. Sanbooda Blinken kan duuka wal arganii mari'atan pirezidaantii Keeniyaattaa duukadha. Manni masaraa Keeniyaa Blinken Keeniyaattaa waliin waa'ee fayyaa, diinagdee fi kaan irratti mari'achuu ifoomsee jira. Keeniyaattaan yeroo kana gargaarsa Ameerikaan biyya isaaniif gochaa jirtuuf galateeffatan yoo ta'an, Blinkenis duula Keeniyaan jijjiirama haala qilleensaa irratti gochaa jirtu jejanii Keeniyaas galateeffatanii jiru. Waaree boodas Blinken barreessituu ministeera haajaa alaa Keeniyaa Risheel Omaamoo waliin ta'anii ibsa waa'ee daawwannaa isaanii kennanii jiran. Ibsi kun yaami ta'e waa'ee walitti dhufeenya Keeniyaa fi US haa ta'u malee mata dureen dhimma waraana Itiyoophiyaa keessaa garuu yaada bal'aa ture. Blinken United States waa'ee waan Itiyoophiyaa keessa jiru akka ishee yaachisaa jiru dubbatanii warri amma qawwee waladhu san dhiisee waliin yaa mari'atu jedhanii jiran. Ibsi isaanii saba himaa KTN kamichooma hojii VOA duuka qabu irrattis akkasuma saba himaalee Keeniyaa kaan irratti kallattiin darbeen Blinken qawwee lafa kaa'aa mari'adhaa jechi jedhu dubbataa turan. I strongly believe that there is an opportunity, and more than an opportunity, an absolute necessity for all of the parties to stop, to talk, to pull back. Akkas jedhu Blinken. Amma yeroo qaamonni lameenuu dhukaasa dhaabanii itti mari'atanii tasgabbii buusuun karaa gargaarsi namoomaa warra rakkateef itti darbu saaqanidha. Dheenyas itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera haajaa alaa Itiyoophiyaa Dammaqee Mokonnin waliin wal argee qaamoleen lameenuu haal duree dhiisanii akka mari'atan waliin dubbanneerra. Kana qofaan miti Itiyoophiyaatti jeequmsi yoo dhufu gaanfa Afrikaa sodaa nageenyaa keessa bu'a. Wanni kunillee jaalleewwan keenya akka Keeniyaafis yaaddoodha jechuun dubbatu. In addition to that, the conflict in Ethiopia is a threat to peace and security in the Horn of Africa. And that is of deep concern to us too, and it's of deep concern to our partners, including here in Kenya. Antooni Blinken ammas Ameerikaan lammiiwwan ishee Itiyoophiyaa keessaa baasuu itti fuftii jedhanii humnoota hidhattootaa lola kana irratti humnoota mootummaa lolaa jiraniinis dhaabbadhaa jedhanii jiran. Rakkoo amma mudateef qawween furmaata mitii ka jedhan Blinken hojii araara buusuu ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo itti jiran illee ija gaariin ilaallaa jechaan dubbatanii jiran. Risheel Omaamoo barreessituun waajjira haajaa alaa Keeniyaas waa'ee pirezidaantii Keeniyaattaan gidduu kana araara buusuuf itti jiran ilaalchisee akkas jettee jirti. President Kenyatta deals with this issue as a friend and as a neighbor of Ethiopia. President Kenyaattaan akka ollaatti furmaata waan kanaa kan barbaadaa jiran amantiin keenya adda addummaa isaanii kana lammiileen Itoophiyaa ofiin furuu ni danda'uudha. Amma dhukaasa dhaabuun ni danda'ama. Gargaarsa namoomaas namoota fedhaniif dabarsuun ni danda'ama jennee amanna. Furmaanni dhumaa rakkoo kanaa lammiilee dhuma biyyattii biraa dhufa. Nummoo akka ollaatti harka qabnee gara nageenyaatti fiduudha. Tumsuufiidha. What we must do as neighbors is to support, is to counsel, is to hold hands, is to point in the right direction. Blinken nageenya gaanfa Afrikaa booraa dhufe kana tasgabbeessuuf United States hordofaa jirti jedhanii jiran. Turtii isaanii Keeniyaatiinis bakka yaadannoo bara 1998 balaa Alqaa'idaan imbaasii alasii Ameerikaa Naayiroobiitti geesse akkasumas bosona karuuraa